Dubartiin mootii bu'uura namoomaa isaanirraa dhaallee onnee fi gootummaa guyyaa keessaan hellee teessan dhalootuma. Dubartoonni qabsoo furtuu lafee dugdaa ta'anii asafan kalee fi dheengaddaa warri qabsoo kufan tokkoof lamaa miti dhiigaan barreeffaman galmee seenaa irratti. Ayyoon haati dhiiraa ilma dugdarra ba'attee toomaa mooyyeedhaatiin kilaash booji'attee galmee seenaa ilaalee yoo dubbisuu beekte. Dubbiin humnaa miti tooftaa fi murannoo haqa keenyaa falmuuf saalaaf bakka laannu jedhanii hawwan keenya yeroo anaannatan diina laboobanii hoggaa injifatan. Ijoollee isaanii mirgaan abbaa manaa bitaan maatiin duula jiran diina isaanii fixaa abbaan haqaa duruu numa injifata. Itillee irrattuu lubbuun du'an ooltu qabsoon malee humaa wani dhufaan jirtu jedhaniiti falman qabsoo yeroo dheertu. Qabsoon dubartoonni keessatti hin hirmaanne dhiirti qofti duultee takkaa irraan aanne yookaan gama duraa yookaan gama boodaa dhiira gama qabsoo dubartumaa dhiibaa. Dhiirti dubartii wajjin yeroo lola seente yoo akka tasallee humni diinaa cimte hin garre an takkaa tan mohamtee galte. Warri bu'aa buusuun hin qabne dorgoma kan ji'a sagalitti dayan ilma namaa ragaan barbaachisu isaan dubartumaa.